ashama kabajamtoota ilmaan oromoo qaqqaaliiwwan akkam fayyaa jirtu naga keessanii naga kootii isinis bakka jirtanitti baga naga jiraatan isiniin jedha. Egaa har'as jechuudha akkuma baratame barumsa harawaa viidiyoo harawaa qabadhee isiniif dhiyaadhe jechuudha. Barumsichi haroonni viidiyoon haroonni anarra isiniif qabadhee dhufe kun maali kan jedhu wajjin itti deemna ilaalota. Isa dura garuu warroonni gama chaayinaala keenyaa haraa dhuftan koottaa seenaa baga nagayaan dhuftan isiniin jecha. Barsa Oromoo Arsiidala appii jedhama. Telegram ni koos, Facebook ni koos jechuudha. Baga nagayaan dhuftan subscribe godhaa, follow godhaa, join godhaa isiniin jedha. Akkasuma ammoo warroonni maatii keenya taatanis jechuudha viidiyocha guddaa daawwattan like sun godhin bira kan dabarre isiniin jedha. Maaliif jennaan akka nuti deddeebinee barumsa daran faayidaa qabuun dhiyaannuuf nu gargaara jechuudha. Kanaafuu barumsa daran faayidaa qabu hanga isinii dabarse kanarraa kan faayidaa qabu jechuudha. Argachuu feetan like gochuun bira kutaa isiniin jedha viidiyocha guddaa daawwattanii irraa baatan. Akkasuma immoo share waliif godhaa linkii isaa social media garagaraa irratti. Isa kan hangana jecha gama barumsa keenyaatti oguu dabarru barumsichi keenya har'aadha jechuudha. Teeraaboksii jedhama appilikeeshinichi keenya har'aadha. Teeraaboksiin maaliif nu fayyada jennaan GB 124 tolaan argachuuf nu gargaara jechuudha. Maal irratti jennaan iimeela keenya qofa irratti jechuudha. Iimeela keenya irratti teeraaboksii yoo fayyadamne GB 124 argana jechuudha. Waaw waan ajaa'ibaati. Mee keessa haaseennu appilikeeshinicha gad buufnaa oguu gad buufnee bilbila keenya irratti haala kanaan nu dhufa oguu haala kanaan nu dhufee jedhee kunoo akkuma gubbaa kana irratti ni argitan jeetii yaada kunoo gubbaa kana isinitti mul'ataan isaa irraa beeksa irraa dabraa mul'ata gubbaa kana irratti teeraaboksii kan jedhu kunoo amma ni argitanii giingoo tana keessatti 124 dhiifama 100 miti GB 124 nuuf kenna jechuudha. Kanaaf GB 124 kana tolaan akkamitti arganna? Appicha immoo majjaana takkaahu firii takkaahu tolaan arganna jechuudha. Kanaaf ammoo wagguu keessa seenne appilikeeshinicha gadi buufnee haala kanaan jechuudha. Keessa wagguu seenne bifa kanaan nu dhufa. Maal nu gaafataa jira? Iimeela nu gaafataa jira. Nuti amma iimeela wagguu nu gaafate bifa lamaan nu gaafataa jira. Kallattiin nu gaafatuun jalqaba asitti iimeeluma qabdaniin fayyadamuu barbaadanii jedha. Asitti ammoo iimeela haaraa isaaf hojjechuu barbaadanii jedhu nu gaafata. Fakkeenyaaf amma kanuma dura qabuun haaseenu login white google kan jedhu kana ni tuqa wagguu tuqeetiin jedhe iimeela ana sirraa qabu guutuu isaa naaf fida jechuudha. Wagguu iimeela ana sirraa qabu guutuu isaa naaf fidee jedhe amma naaf banaa jira iimeelicha naaf fidaa jira jechuudha. Kan bilbila kiyya kanarraa qabu guutuu isaa haala argitan kanaan naaf fidee jira jechuudha. Kanaaf wagguu inni naaf fide as keessaa hannati tole tokko keessa haa filadhu. Fakkeenyaaf amma mee isa haa filadhu fakkeenyaaf isa gadaa bilisummaa kan jedhu kana haa filadhu wagguu filadhee jedhee haala kanaan appilikeeshinicha irratti gad okay godhee sarchi godhaatiin jira keessa nagalchuu deemaa jira jechuudha. Haala kanaan wagguu amma haala kanaan dhufne ammallee maal jedhaa jira enable automatic backup jechaatiin jira barruu buleedhaan kabarraa'e kana ni tuyidha kunoo isa kana jechuudha. Ka xiyyaa ammatti gadi qajeelee isinitti agarsiisaa jiru kana isa kana gadi tuyidha. Wagguu isa kana gadi tuyidheetiin jenne haala kanaan nu dhufa. Amma immoo eessa tuyidhanaan barreeffama bulee jala jiru kana go it kan jedhu kana ni tuyidha. Wagguu isii tana tuyidheetiin jenne ni eeyinaa keessa nu galchuu jira jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Keessa nu galchee jira. Amma walumaa galatti wanti tokkollee nurraa hin eegamu jechuudha. Amma pilaasii asii gadi jirtu tana takkaahu eda'u jechuudha. Jala kana bulee tana ni argitan jedhee yaada isii tana wagguu gadi tuyidheetiin jenne footoo moo viidiyoodha moo dokumentii garagaraati moo maal dabaluu feetan jee nu gaafataa jira. Kunoo ni argitan jeetii yaada. Asitti kunoo footoo jedhaa jira. Asitti ammoo viidiyoo jedhaa jira. Asitti ammoo dokumentii jedhaa jira. Kamimee hawalii isin as keessatti dabaluu barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf asirra GB 124 teerabaayitii tokko jechuudha walumaa galatti teeraa jedhama wagguu GB 1000 ga'e teerabaayitii jedhama. Kanaaf teerabaayitii tokko argachuu yoo barbaadan haala kanaan fayyadamuu dandeetti. Fakkeenyaaf nama mee viidiyoo kana haa ta'u viidiyoo as keessatti aad godhuu barbaada yoo ta'e fakkeenyaaf eeyyama kennaa fi as keessatti haala kanaan erga eeyyama kennee fi booda jechuudha viidiyoo as keessa fiduudhaaf ni filadha viidiyicha as keessa jiru jechuudha. Haala kamiin filadha jennaani viidiyicha fakkeenyaaf select viidiyoo kan jedhu ni jira wagguu haala kanaan ammaaf viidiyoo tokko as keessaa hin qabu jechuudha. Haala kanaan wagguu dhufneetiin jenne fakkeenyaaf faayil kan jedhu keessa hin tuyna ammaaf homaa keessaa hin qabu albam kan jedhu hin jira homaa keessaa hin qabu viidiyoo kan jedhu hin jira ammaaf homaa hin jiran. Amma upload viidiyoo kan jedhu jira jechuudha. Upload viidiyoo kan jedhu kana yoo tuyne fakkeenyaaf upload godhuu jechuun gama isaatti as
dabarfachuu barbaanne email keenya kanarratti jechuudha akka bilbilli keenya free ta'uuf jechuudha. Fakkeenyaaf viidicha kalee isiniif waraabee ture tokko garan as dabarsuu barbaade yoo ta'e fakkeenyaaf achi gubbaa haa baduu yoo fedhe erga keessa seeneen booda jechuudha add to transformation all jedhaa jira kunooti viidichi amma as keessatti as dabaraa jira jechuudha. Yeroo jalqabaatiif garuu yeroo garanatti upload gootan internet takka wifi takka data isin barbaachisa jechuudha. Bifa kanaan kuno amma akkuma argaa jirtan ni argitan jedhee yaada kuno bakka halluu buleedhaan xiyyaa isin garsiisaa jiru kanarratti kuno iskaan godhaa jira jechuudha. Garanatti upload na godhaa jira takka naa fe'aa jira jechuudha. Kana fakkaata jechuudha barumsi keenya karaadha akka isinitti tolu abdiin qaba. Kanaafuu ammoo hanga inni dhumatuuf eeguudhaaf xiqqaashu ammoo sa'aatii isin jalaa fudhata. Kanaaf isin ammoo haala kanaan ni eeytanii sana booda yeroo biraa yoo keessa galtan interneeta isin gaafatu tolaan as keessatti argatuu dandeettan jechuudha. Isin jalaa guutuu hin danda'u. Teerabaayitii tokko tolaan argachuu yoo feetan jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Barumsichi keenya karaadha kana fakkaata. Appilikeeshinichi iddoon isin argattan Play Store irra jira. Play Store keessa galuudhaan Terabox jettanii haala kanaan barreessitan. Kunoo gubbaa kanarratti isinitti mul'ata. Gingoo kana keessatti kuno maqaa isaa akkuma argaa jirtan jechuudha. Haala kanaan barreessitan jechuudha. Hogguu haala kanaan isin barreessanii jettan Terabox haala kanaan arganna. Hogguu haala kanaan Terabox keen arganne ni buufna jechuudha. Ammaaf isiniif install jedha anaaf opiin jedha waan buufadheef. Kana fakkaata. Har'aaf asumarratti nu agawu like gochuu hin dagatina viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif